Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota furtuu dhugaa karaa addaa sagantaa keenya furtuu dhugaa torbanitti guyyaa tokko kan isiniif dabarsinu guyyaa irraa immoo jalqabneerra. Egaa sagantaan keenya guyyaa irraa karaa addaa maatii furtuu dhugaa kan ta'an abbaa keenya obbo Nigaatuu Hordofaa waliin yeroo sagantaa addaa yookiis gaaffiif deebii addaa irratti barumsa gadi fagoo irratti barannu ta'a. Kanammoo egaa namni foonii baree wal barsiisuu hin danda'u, hafuurri qulqulluun inni hundumaa danda'u tokko tokko keenya akka nu hubachiisuuf mataa keenya gadi qabannee waaqa kadhachuudhaan jalqabna. Abbaan keenya obbo Nigaatuun kadhannaadhaan nuuf jalqabu jechuudha. Si galateeffannaa yaa Waaqayyoo, galanni waaqa irratti lafa irratti siifatu waan nu goote hundumaatiif. Karaa addaa immoo yaa Waaqayyo gooftaa innaa kana fuula kee duratti dhiyaannaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos dhaggeeffatoonni keenya bakka isaan jiran hundumaatti dhugaa dubbii kana kan hordofaa jiran hundumtuu bakka jiran hundumaatti yaa Waaqayyo eebba kee ati isaaniif dhangalaasi. Hojii kee biyya lafaa kanarra jiru hundumaa ati ofii keetii raawwadhu. Kan hundumaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kadhannaa nuuf kadhatami. Ameen. Ameen. Eshi amma sirra deebi'ee sagantaa kana fudhattanii eeyyamamaa taatanii sagantaa kana waliin akka qooddannuuf bakka kanatti wanta argamtaniif baga nagaan dhuftan Waaqayyo isin haa eebbisu jechuu jaalladha. Egaa karaa addaa gara gaaffiif deebii itti deemna. Guyyaa irraa keessumatti kan irratti mari'achuu yookiis kan irratti barumsa akka barannuuf irratti qophoofnee jirru kitaaba raajii Iyyo'eel boqonnaa 2:23 irratti kan hundaa'ee jirudha. Iyyo'eel boqonnaa 2:23 eega isiniif dubbisee booda gaaffii isa jalqabaa isin gaafadha jechuudha. Innis akkana jedha, maqaa gooftaa Yesuusiin isiniif hin dubbisa. Raajii Iyyo'eel boqonnaa 2:23 isin yaa ijoollee Tsiyoon Waaqayyo qajeelummaa isaarraan kan ka'e bokkaa isa duraa isiniif kenneera. Bokkaa isa duraa isa booddees akkuma kanaan duraatti waan isiniif kennuuf Waaqayyo gooftaa keessanitti gammadaa isattis ililchaa jedheeti kan inni nu hubachiisu jechuudhaan. Egaa asirratti maal jechuudha? Bokkaasa rooba lammataa jechuun maal jechuudha? Roobi jalqabaas maal fakkaata? Kanarratti akka deebii nu laattan kabajaan isin gaafanna. Fayyaa ta'e Efreem, waan kun dhugaa baay'ee jabaataadha. Namoonni duukaa dubbii kana dhagaan hundumtuu beekuun kan isaan irra jiru akka ta'e hubachiisuun barbaada. Rooba isa duraa rooba lammataa inni jedhu raajicha Iyyo'eel keessatti kan kaa'ame kun maal inni jenne yoo laalle roobi maal akka inni ta'e hin beekna. Hundumti keenya roobni yeroo kam akka dhufu maaliif akka dhufu yeroo kam immoo barbaachisaa akka inni ta'e maaliifis akka inni barbaachisaa ta'e hundumti keenya hin beekna. Keessumaa namoonni qonnaa irratti hojii hojjetaa jiranii kana gaarii godhanii hin beeku. Yeroo lafa isaanii maasii isaanii qopheeffatanii jedhanii yoo bokkaan sun itti roobu yoo ta'e sanyii isaanii facaasuu hin danda'anii. Sanyii isaanii lafarratti buusuu hin danda'anii. Yoo sanyiin faca'uudhaa baate immoo midhaan galchachuu hin danda'an kuni beekamaadha. Kanaaf bokkaan inni dura waa'ee rooba isa lammaffaa utuu naasahin yookiis bokkaa isa lammaffaa utuu naasahin bokkaa isa duraa irratti yoo yaada keenya ilaalle bokkaan duraa kuni maal akka inni ta'e nu hubachiisa. Bokkaan immoo akkuma dubbanne baay'ee barbaachisaadha. Lafti biqila isaa kennuudhaaf sanyiin faca'ee biqiluudhaaf rooba barbaachisa jechuudha. Yoo roobu ta'e sanyiin biqiluu hin danda'u. Kanaaf roobni inni duraa baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisummaan isaa
hamma guutuu ta'etti amma sanyiinsaa biqilee guddatee hamma daraarutti illee bokkaan inni duraa suni amma akka inni hojjetaa jiru yaaduu hin dandeenya jechuudha. Kuni fakkeenyaan kan nuuf kennamedha. Bokkaa inni duraa suni bokkaa jennee yommuu ilaallu yookiis moroobii inni duraas inni boodanaas maali jennee yoo ilaalle hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun hundumti keenya akkuma beeknu yeroo jalqaba gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra ture, ardii kanarra deddeebi'aa ture, hojii isaa hojjetaa ture, barsiisaa ture. Yeroo sana warra darasoota isaatiif yookiis immoo bartoota isaatiif waadaa galee ture. Ani gara waaqaatti ol deebi'a. Ergan ol deebi'e immoo isinii fi kan isin jajjabeessu, kan isinii wajjin turu, hojii ani amma isinii jalqabsiise kana kan itti isin fufsiisu kan jedhu gooftaan waadaa galee fi akkuma jedhee gara waaqaatti ol ba'ee gaafa guyyaa kurnaffaa hafuurri qulqulluun safara malee barattoota irratti duuka buutuu Kiristoos irratti akka inni gadi bu'ee ilaalla. Egaa gaafa sana maaltu ta'ee hafuurri qulqulluun immoo isaan irratti gadi bu'ee hojii guddaan akka inni hojjetamedha kan nu ilaallu. Garuu gaarii goonee hubachuun kan nurra jiru maalinni kuni bokkaa isa duraa yookiis morooba isa duraa akka inni ta'e gaarii goonee hubachuutu nurra jira. Kanaaf guyyaa sanaa jalqabee wangeelli ardii kanarratti akka inni faca'u gooftaa Yesuus Kiristoos duraan dursanii Yerusaalem irraa Yihudaa irraa Samaariyaa achirraa immoo hamma daarii lafaa hundumaatti akka dhaqxanii kan jedhu gaafa sana jalqabee sagaleen Waaqayyoo ardii kanarratti faca'aa ture. Wangeelli babal'achaa ture. Ijoolleen Waaqayyoo ergaa Waaqayyoo kana dabarsaa turan. Hafuurri qulqulluun gaafa sana jalqabee hojii isaa akka jalqabee ilaalla jechuudha. Isa dura hafuurri qulqulluun hin jiru jechuu utuu hin ta'in garuu akka seenaa macaafni qulqulluun kun nutti dubbatutti guyyaa sana jalqabee sagaleen misraachoon waa'een fayyinaa ilmaan namootaa akka inni lallabamu akka inni ta'etti nu hubachiisa. Kana egaa bokkaa inni duraa. Kanaaf bokkaa inni duraa akkuma barbaachisaa ta'e bokkaa inni lammaffaas barbaachisaa akka inni ta'e immoo hubanna egaa. Hundumti keenya akka beeknu bokkaa inni duraa akka inni biqiluuf, akka inni guddatuuf, akka inni baala godhatuuf, akka inni daraaruuf akkuma gargaaru bokkaan inni booddee yookiis roobni inni dhumaa immoo maaliif barbaachisaa? Bishinaaf barbaachisa jechuudha. Ammas ergaan Waaqayyoo akka inni biyya lafaa irratti wal ga'ee minaanni kun bishaatee haamaadhaaf yookiis immoo gombisaatti galuudhaaf kan qopheessu akka inni ta'etti nu hubachiisa. Bokkaan inni booddaa kanatti fakkeeffama jechuudha. Kanaaf bokkaan inni duraa minaan akkuma biqilchee, akkuma daraaru, akkuma baala akka inni godhatu akka inni godhu inni dhumaa immoo akka inni bishaatu godha. Bishaatee guutummaatti gombisaadhaaf yookiis immoo harvest yookiis immoo haamaadhaaf akka inni qophaa'uuf kan qopheessu akka inni ta'e nu hubachiisa jechuudha. Kanatti fakkeeffama. Isa kana inni bokkaa duraa isinii kenne jedha raajichi Yoo'eel. Inni bokkaa duraa yookiis rooba duraa inni isinii kenne isa dhumaa yookiis bokkaa booddee isinii kennuudhaaf qophaa'aadha. Kanaaf gara isaatti deebi'uunii fi isa eeggachuun barbaachisaa akka inni ta'e hojii wangeelaa kuni dhumatti bal'atee jajjabaatee namoota Yesuusin fuula fuulaan arguudhaaf jedhan kan qopheessu akka inni ta'etti nu hubachiisa. Waaqayyo sinaa eebbisu gadi fageenyaan waa'ee rooba jalqabaas rooba isa lammataa kanas nu hubachiifattaniitu maal akka inni ta'e. Egaa keessumatti rooba isa jalqabaa irratti sabni Waaqayyoo warri darasootaa qophii addaa godhaniiti kan isaan rooba jalqabaa kana argachuu danda'ani. Kanaaf har'a egaa kaayyoon rooba lammataa kun maali? Kaayyoon rooba lammataa kun maali jennee gadi fageenyaan yeroo waa'ee kanaa ilaallu keessumatti waa'ee rooba isa jalqabaa sana irraanfachuun nurra hin jiru. Seenaa kitaaba qulqulluu keessaati hojii ergamootaa boqonnaa lamarra kan jiru akka jirutti yoo dubbifattanii akkamitti saba Waaqayyoorra roobni jalqabaa kun akka inni bu'ee hubanna. Kaayyoon rooba jalqabaa yookiis bokkaa lammataa kun immoo maali? Egaa akkuma sila tuquu yaalee
utuu waa'ee rooba isa duraatti yoo deebinee ilaalle rooba isa duraa kana keessatti utuu rooba kana hin argatin fuuldura jireenya darasootaa yookiis bartoota Kiristoos yoo ilaalle immoo Kiristoosii wajjin turanii baay'ee rakkinatu ture isaan gidduutti. Baay'ee ana caalaa eetu Kiristoos taanaa eewu gaafa inni mootummaa isaa dhaabbatu eewu caalaa isaan kana gidduutti gungummiin wal morkiin baay'een akka inni ture hin beekna. Kanaaf yeroo sana illee hin qophoofne. Guyyaan kudhanii isaanii gooftaa Yesuus Kiristoos isaaniif kenne sana keessatti garuu qophii addaa godhan hafuura qulqulluu argachuudhaaf rooba isa duraa sana argachuudhaaf. Kan isaan godhan keessaa maal inni tokko of qopheessan. Isa dura waliin morkataa fachaa turanii anatu caala isa jedhaa turanii amma kana hunduma isaa dhiisanii akkaataa Kiristoos inni Kiristoos waaqarraa dhufee du'a fannoo irratti du'ee immoo awwaalamee du'ee immoo ka'ee gara waaqaatti ol ba'uunsaa kuni isaaniin baay'ee dinqifachiisenna. Kana irratti kontempileetii godhaa turan deebi'anii of ilaalaa turan of qoraa turanii isa garaagarummaa isaanii achi buusanii walitti deebi'anii amma kadhannaadhaa fi humna argachuudhaaf qophaa'an. Yommuu isaan qophaa'anii jireenya isaanii waaqayyoof kennan bokkaan sun akka inni dhufeefitti nu hubachiisa. Kuni tokko. Akkuma ati sila dubbatte hojii ergamootaa keessatti waa lama kan ta'e yoo laalle bokkaa duraa kana yommuu argatanii wangeelli namoota hundumaatti lallabame jechuudha. Achi immoo tokkummaanii barattoota kana warra sagalee waaqayyoo dhaga'anii gara waldaatti deebi'an kana gidduuttis tokkummaan baay'ee jabaate jechuudha. Kanaaf kun lamaan baay'ee barbaachisaadha. Inni tokkoffaa tokkummaa isaanii jabeesse jechuudha hafuura qulqulluun akka magneetii walitti isaaniin fide jechuudha. Inni lammaffaan sagaleen wangeelaa namoota baay'ee biyya lafaatti lallabame akkuma macaafni qulqulluun dubbatu guyyaa tokkotti namni 5,000 olii gara waldaatti akka dabalame kuni humna hafuura qulqulluu sanatu kana akka hojjetetti nu hubachiisa jechuudha. Kanaaf bokkaan lammataa kun egaa kan inni barbaachisee fi isa jalqabame kana sagalee wangeelaa har'a waldaan sagalee wangeelaa kana caalchiftee isa duraa caalaa akka isheen babal'iftuuf humna ishee barbaachisa jechuudha. Humna kana argachuudhaaf bokkaan lammataa barbaachisaadha. Bokkaan lammataa kun isa garaa namootaa kan laaffisu, garaa namootaa jireenya isaanii gara waaqayyootti kan deebisu, humna kan kennuuf Yesuus dhufuudhaaf jedha dhufaatii Kiristoosiif kan isaan qopheessu akka inni ta'etti nu hubachiisa jechuudha. Kanaaf akkuma yeroo darasootaa yookiis bartoota Kiristoos jalqabaa sana tokkummaa nu barbaachisa hafuura kana argachuudhaaf jaalala nu barbaachisa qophaa'ummaa immoo akka inni barbaachisutti nu hubachiisa. Kana bokkaan boodanaa bisheessuudhaaf isa daraaree ija godhataa jiru kana akka inni bilcheessuuf yoo hubanne yeroo malee yoo bokkaan irraa caame bokkaan dhumaa yoo hin jiru ta'e midhaanni utuu ija hin godhatin hafa jechuudha. Yoo daraare illee ija guutuu utuu hin godhatin hafa jechuudha. Kanaaf bokkaan booddee kun isa kana bilcheessuudhaaf, isa kana qopheessuudhaaf, isa kana Kiristoosiin fuula fuulaan akka isaan arganiif humna isaanii kennuudhaaf waldaadhaafis namoota hundumaatiif kan barbaachisu akka inni ta'etti nu hubachiisa. Kaayyoon isaa namoota qopheessuudhaaf, waldaa qopheessuudhaaf, humna kennuudhaaf, ergaa bara dhumaa kana keessumaati ergaa bara dhumaa kana kan barbaachisu kana biyya lafaatiin ardii kana waliin ga'uudhaaf humna guddaa akka inni barbaachisu bokkaan booddee yookiis moroobii booddee kun kana barbaachisaa jechuudha. Eshi waaqayyo sinaa eebbisu kan hordofaa jirru keessumatti furtuu dhugaa irratti ergaa waaqayyoo keessaa kan dubbifachaa jirru waa'ee rooba ma'eessa yookiis bokkaa lammataa kana hagam dhala namaatiif jireenya keenyaaf hagam akka inni nu barbaachisu gadi fageenyaan hubachaa jirra. Gadi fageenyaan nu barsiisaa jiru. Kanaaf ammas irra deebi'ee waaqayyo sinaa eebbisu jecha gara gaaffii koo isa sadaffaattiin darba. Gaaffiin koo inni sadaffaan rooba lammataa yookaas bokkaa lammataa kana yoo maal goonee argachuu dandeenya
kan jedhudha. Maal gochuu qabna egaa amma immoo gara keenyatti yeroo deebifnee ilaallu roobi kun nu barbaachisa jenneerra akkuma nu barbaachisu utuma beennu maal gochuu qabna kana bira ga'uudhaaf. Akkuma sila dubbadhee darasoonni yookiis bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan isaan godhan yoo jiraate garaagarummaa isaanii dhiisanii adda addummaa isaanii dhiisanii wal qoccoluu isaanii ana caalaa isa jedhuma sana dhiisanii amma gara ofii isaaniitti deebi'an jechuudha. Of ilaalan jechuudha. Kiristoosiin immoo ilaalan, ofii isaanii immoo ilaalan. Kiristoos waaqa dhiisee teessoo isaa waaqarraa dhiisee gara ardii kanaa gara biyya lafaa kanaa dhufee akka namootaa gadi ta'ee namootaaf hojjetee akka hamma du'a fannootti akka inni deeme du'ee immoo du'a keessatti namne mo'ee immoo gara waaqaatti ol ba'uunsaa kuni jireenya isaanii kan geddare akka inni ta'e ilaalla. Kanaaf isaan maal godhanii kana hundumaa dhiisanii gara sagalee waaqayyoo gara sagalee raajotaa dubbisuutti deebi'an kadhannaatti immoo jabaatan. Humna argachuudhaaf hin kadhatan. Dadhabbii isaanii kanaaf waaqayyo cubbuu isaanii akka isaaniif dhiisuuf isa yakkaa turan isa hin hubatin turan kana deebi'anii hamma hubatanii qalbii jijjiirrachuudhaan humna guddaadhaan kadhachaa turan. Yeroo kana humni guddaan sun isaan irratti gadi bu'ee eenyummaa isaanii jijjiiree eenyummaan isaanii jijjiirame sun immoo naannoo isaanii biyya lafaa kan jijjiire akka inni ta'eeti hubanna jechuudha. Kanarraa egaa roobni inni booddee immoo rooba isa booddee inni kennamu kun immoo isa kana caalaatti akka inni kennamuudha. Sagalee macaafni raagaa kan mul'isu kan inni jedhu maal inni isa kana caalaatti caalchisee isinii kennaa jedha. Waaqayyo bokkaa duraa yookiis immoo rooba duraa irra kan caalu roobni lammataa baay'atee akka inni dhufu nutti dubbata. Baay'atee immoo dhufu kan ammoo maal hojjeta? Akkuma sila dubbanne namoota qopheessuudhaaf. Kan ammoo argachuudhaaf kan nu barbaachisu tokkoffaa jaalala qabaachuun barbaachisaadha. Garaan keenya jireenya jaalala Kiristoos qabu sana jireenya sana qabaachuun nurra jira. Garaa Yesuus qaba ture sanas qabaadhaa kan jedhu Phaawulos garaa kana qabaachuutu nurra jira. Gad of deebisuutu nu jira. Namoota durattis waaqa durattis gad of deebisuudhaan cubbuu keenya waaqayyotti himachuudhaan yakka keenya waaqayyotti himachuudhaan hojii waaqayyo nutti kenne kan ammoo onnee guutuudhaan humna guutuudhaan yaada guutuudhaan qalbii guutuudhaan hojjechuudhaaf yommuun waaqayyotti of kenninee jennu roobni suni nuuf kennama jechuudha. Roobni suni humna kan nuu kennuudha jechuudha. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate Hafuurri Qulqulluun ni dhufa. Hafuurri Qulqulluun yommuu dhufu immoo gara dhugaa hundumaatti isin geessa jedhe. Hafuurri Qulqulluun inni dura dhufe sun namoota gara dhugaa hundumaatti akkuma geesse har'as bokkaa inni booddee Hafuurri Qulqulluun inni boodana dhufu kunis namoota bara har'aa jiran gara dhugaa hundumaatti akka inni geessuu fi namoota akka inni barbaachisu. Kanaaf kadhachuu nu barbaachisa jechuudha. Of qopheessuu nu barbaachisa jechuudha. Tokkummaa qabaachuun barbaachisaadha. Tokkummaa hafuuraa qabaachuun tokkummaa hafuura qulqulluu argachuudhaaf tokkummaa hafuuraa tokkummaa jaalalaa qabaachuun baay'ee barbaachisaa. Namoota cubbuu keenya himachuudhaan waaqayyo of qopheessinee of kennuun barbaachisaa akka inni ta'e kan nu hubannu. Nuyi hin qophoofne yoo ta'e lafatti nu kennamuu hin danda'u. Warra qophaa'eef kennama jechuudha. Kan nama dhibu yoo jiraate warra qophaa'eef kennama. Warra of qopheesseef kennama. Humni suni kana gaarii goonee hubachuutu nurra jira. Kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Kana argachuudhaaf kadhachuu nu barbaachisa. Sagalee waaqayyootti qabamee jiraachuu nu barbaachisa. Cubbuu keenya waaqayyootti himannee cubbuu keenya himannee gaabbinee gara waaqayyootti deebinee yommuu nuyi hafuura qulqulluudhaaf qopheessinee jennu lapheen keenya onneen keenya qullaa'ee Yesuusiif yommuu addaan ba'ee jedhu waaqayyo qodaa isa qullaa'ee taa'u kanatti hafuura isaa guutaa yeroo sana humna arganna. Humni sun immoo ofii keenya qofaaf utuu hin ta'in namoota naannoo keenya jiraniif akkuma kan darasoonni ofii isaaniitiin hafuura yommuu argatan ofii isaanii duwwaaf utuu hin ta'in namoota baay'een sagalee waaqayyoo dhaga'anii gara fayyinaatti akka dhufe. Hojiin hafuura qulqulluu ergaa waaqayyoo dabarsuudhaaf namoota jajjabeessuudhaaf
rakkina keessattis dhiphina keessattis isaan jajjabeessuudhaa fi namoota qopheessuudhaaf dhufaa jechuudha. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu dhugaadha. Nama kadhatuuf nama of qopheesseef roobni kun akka inni roobu akka inni bu'u sagaleen Waaqayyoos isinis karaa addaa nu hubachiiftaniitu jechuudhaan. Kanaaf rooba kana egaa akkamitti akka bira ga'uu dandeenyus karaa addaa baranneerra. Keessumatti raajicha Zakkaariyaas boqonnaa 10:1 kan jirus yaaduma kana kan inni jajjabeessu bokkaa ji'a biraa akka isiniif kennuuf Waaqayyoon kadhadhaa. Isatu duumessa bokkaa qabuuf bokkaa tiifuu namootaaf erge. Wanta hundumaaf lafti biqilches akka lalisuu kan godhu Waaqayyoodha jedhan. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo Waaqayyoon kadhachuun keessumatti gaafachuun rooba kana gaafachuun dhala namaarraa akka inni eegamu asirraas nu hubachiisa. Gara dhumaatti yaaditti dabaltan yoo hin jiraanne gara sagantaa keenya gara xumuraatti finna. Yaada daqiiqaa 1-2 itti dabaltan akka samraayiziitti yoo qabaattan isiniif kenna. Kanatti egaa kan itti dabalu xumuruudhaaf egaa hafuurri qulqulluun gaafa Peentekoostaa irraa jalqabee hamma irraatti illee hojjetaa jira. Waldaan hafuura qulqulluudhaan geggeeffamaa jirti namanna kana. Takkaa kennamee kanaaf utuu hin ta'in akkuma beennu bokkaan roobni erga roobeeti hamma midhaan bilcheessutti hamma bilchaatee gootaraatti galutti bokkaa akkuma barbaachisu hafuurri qulqulluun ardii kana irratti hojjetaa jira. Garuu bara dhumaatti roobni inni dhumaa kun caalchisee dhumaa namoota Kiristoosiif qopheessuu akka inni ta'e namoota dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lammataa kanaaf namoota qopheessuu waan ta'eef namoonni hafuurri qulqulluun yommuu hojjetu akkaataa har'a biyyi lafaa itti dhimma ba'u akka hin taane gaarii godhee hubachiisuu barbaada. Har'a biyyi lafaa hafuura qulqulluu kana akkaataa inni ittiin dhimma ba'u akkaataa isaan jedhanitti dhugaadhaa kun hafuura qulqulluudhaa rooba boodaatii jennee nuyi gaaffii keessa galchuun kan nurra jiru tokko jira. Hafuurri qulqulluun jira, hafuurri qulqulluun hojjeta, hafuurri qulqulluun immoo kan inni hojjetu namoota warra dhugaatti qabamaniif dhugaadhaan jiraatan dhugaa Kiristoosiin ardii kana irratti deddeebi'an warra dubbii wangeela Waaqayyoo bal'isuudhaaf jedhan guutee akka inni kennuuf huban. Kan nama dhiboo jiraate macaafa hafuuraarraa maal jedha iddoo tokkotti akkuma dubbise naannoo keenyatti hafuurri dhugaa sun bu'ee utuun hojii hojjetaasaa jiru nuyi utuu hin argin hafnu jirra. Sababni isaa nuyi hin qophoofne warra qophaa'eef kennama jechuudha. Kanaaf garaan keenya yeroo hundumaa hafuura qulqulluudhaaf qophaa'uun barbaachisaadha. Kanaachi utuma akkas gognee jirru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo dhufe warri qophaa'anii warri hafuurri qulqulluu inni dhumaa inni lammataa bokkaan roobni booddee sun isaan jiise fayyuudhaaf jiru. Warri gogaan garuu dhumi isaanii maal akka inni ta'e egaa hundumti keenya beekna. Kanaaf hafuura qulqulluudhaaf jireenya keenya qopheessuun nurra jira, kadhachuutu nurra jira, macaafa qulqulluu dubbisuutu nurra jira, seenaa macaafa qulqulluutii fi Waaqayyotti qabamnee jiraachuun barbaachisaadha. Kanagaa kan inni jechuu barbaadu. Ameen. Waaqayyos na eebbisu. Gaaffii tokko hordoftoota keenyaaf qaba. Keessumatti ergaa kana kan dhaggeeffachaa jirru furtuu dhugaarraati. Gaaffiin ani isiniif qabu har'aa tokko of qopheessineerraa laata rooba ma'eessa kanaaf. Lammaffaan gaafachaa jirraa rooba kun akka nurratti bu'uuf. Kana ofii keenya gaafachaa qophii addaa fuula Waaqayyoo duratti akka goonuuf Waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Waan nu hordoftaniif waan nu dhaggeeffataniif Waaqayyo mana keessan jireenya keessan maatii keessan eebbisu eebbifama. Warra karaa addaa tajaajila nuuf kennan karaa kaameeraa karaa sagalee karaa ergaa tajaajila kana irratti hirmaatan hundumaa Waaqayyo Waaqni mana samii isin eebbisu jechuu barbaada. Kadhannaa goonee sagantaa keenya gara xumuraatti finna jechuudha.
hundumaa kan dandeessu Waaqa dur turte ammas jirtu dabartee bara baraan kan jiraattu Waaqa amanamaa Waaqa garraamii Waaqa gara laafessaa yaa Waaqayyo gara laafummaa kee irraan kan ka'e ijoollee kee gogaa goddee turte ijoollee kee yaa Waaqayyo dhugumaan keessumatti hafuura kee feetu ergaan kee yaa Waaqayyo galgala kana karaa addaa gara jireenya keenyaa waan dhufeef hafuurri kee qulqulluun yaa Waaqayyo lubbuu qophaa'e saba of qopheesse saba gaddeebi'uu irratti akka bu'u yaa Waaqayyo sagaleen kee akka dhugaanuuf ba'u irraa hubannee yaa Waaqayyo ofii keenyaaf fis qophoofnee kan biraafis ifa gaarii ta'uu akka dandeenyuuf akka nu gargaartuuf jaalala kee haa ta'u. Gurra ergaa kana dhaga'u hundumaa ati eebbisi itti jiraachuu immoo ati nu dandeessisi. Yaa Waaqayyo dhuma keenya immoo nuu bareechite biyya samaayii nuuf godhe maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos irraa nuuf dhaga'i. Ameen.